gaazexeessitooti dila addunyaa hadhibiin Reporters Without Borders Itoophiyaa bi Ahmad akkum CPJ tarre warduma heeggalchuun abaaru irratti argama. Have raised concerns about the Ethiopian government's use of anti-terrorism laws to target journalists. OMN if New York Times warre yamirra fudhatame biyya baafaman keessa muraasi yoo ta'an BBC News, raadiyoon Jarman Deutsche Welle, Associated Press, Reuters, CNN if miidiyaalee dhuga keekachiisitti barreeffamuun doorsifama jiru jedhe. Itoophiyaattuun kuram nageenya hordofe gaazexeessitooti haal duraanii caala rakkoomtuuf saaxilamanii jira jedhe dhaabbati mutookko muutoofaan CPJ'n Oromiyaa Media Network irra Mallasa Dirribsaa gaazexeessa yeroo dheeraaf Itoophiyaatti dhajirta'u heeruun yeroo lama ol manni murtii mirgwaabii eegeefi gad lakkisuus bulchiisi Abiy Ahmad mirgnamummaaf gaazexeessummaa samul qunqaallittiin najara huggur jechuun koommaat. The Committee to Protect Journalists reports that in the wake of protests following the June 29 killing of popular Oromo singer Hachalu Hundessa, wontaatee fuduu bar diijitaala odeeffannoo kaamsuun akka bokkaroo budhowwuutti ilaalamuun mootummaan Itoophiyaa miidiyaalees faarsan malee warris qeeqan irratti xiyyeeffate miidiyaalaatiin wal loluun rakkoo jabduu jedhan. Itoophiyaa keessa bar bulchiis wayyaanee waggaa 27tu gaazexeessitoota 11 hin caalletti hidhametu jedhan gareen mirga gaazexeessitoota kun bar namni noobelii nageenya fudhate biyyatti bulchuu gaazexeessitoota 50 caalan hidhamuun dhugi jeefamanii baay'een biyya baqachuun kan maleellee miidiyaaleen baay'een ugguramuun qeera fokkoo jedhan. It's of course 60 years of excellent journalism here at Nation Media Group. Badhaasni Noobeelii nagaa Ministeera Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmediif kenname irraa mulqamuu qabaa jechuun miseensi paarlaamaa British gaafatan. Ministeera Dantaa Alaa duraanii fi miseensi paartii konservaatiivii kan ta'an Jeremy Hunt yeroon kun yeroo murteessaa Abiy Ahmed badhaasni Noobeelii nagaa irraa mulqamuu qabudha jedhan. Namni kun biyya ollaa Eertiraa faana nagaa buusuuf badhaasni kennamuufillee wal waraansa uummata gidduutti deemaa jiru hordofee innillee adda waraanaa akka jiru dubbatan. Hawaasa isaaniitiinis diinota dhiigaa fi lafee keenyaan ni awwaallaa jedhee yoo dhaadatu dhageenye jirra jedhu. Mr. Hunt gaafii hooggantuu dhimmoota Afrikaa Vicky Fordiif paarlaamaa keessatti dhiheessaniin naannoo Tigraay keessatti duguuggaan sanyii raawwatamaa jira jedhan. Miss Vicky Ford gamasheen waraanni akka dhaabbatuu fi araarri akka bu'uuf hawaasa addunyaa waliin ta'uun dhiibbaa gochaa akka jiran dubbatte. Wanni badhaasa Noobeelii wal qabatu ammoo warra koree badhaasa Noobeelii ilaallataa jechuun deebii kennite. Thank you, Mr. Speaker. May I congratulate the Minister for the excellent job she's doing standing in for the Foreign Secretary. There is a genocide happening in Tigray. What work is she doing with our partners in the United States, the EU and other Western countries to send a message to Prime Minister Abiy that there can be no international aid channeled through the Ethiopian government until the genocide stops? And why does he still have that Nobel Peace Prize? Is it not high time he was stripped of it? Mr. Speaker, can I thank him for his praise? I'm not sure I'm doing that brilliantly. We are continuing to work really closely with our partners in the US, in the UN, and indeed I met the African P3 partners during my recent visits to New York and Washington. But really importantly, we're also supporting Obasanjo, Bankole, and President Kenyatta's efforts as well to try and bring all people to a ceasefire. Regarding a Nobel Peace Prize, that is a decision for the Nobel Committee themselves. Qorannoo Saatalaayit Yuunivarsiitiin Oxford baasee akka jedhutti sanyiin arbaa da'oo arbaa baabbilee keessa jiru balaa badii jala jira. Rakkoon jabaan kana hordofsiise ammoo qubsuma seeraan alaa da'oo arbaa keessatti hawaasni taasisudha jedha qorannoon kun. Abrahaam Birroo dhimma kanarratti waan qopheesse qaba. Da'oon arbaa Baabbilee Elephant Sanctuary baha Oromiyaa Harargee baha keessatti argama. Square kiiloomeetira 7,000 irratti kan argamu da'oon kun sululawwan Erar, Daakeetaa fi Faafan warra jedhaman ni tuqama. Da'oon arbaa Baabbilee eegumsa sanyii arbaa African Bush Elephant Loxodonta Africana Olinshee jedhamu balaarraa baraaruuf hundeeffame. Gara arbawwan 400tu keessa jiraataa jedhama.
jaldeessa, gadamsa dabalatee bakka hoosiftoonni biroo keessatti argamani. Sanyiin simbirroota 227 ta'anii asitti argamu. Yeroo ammaa akka qorannoon Yuunivarsiitii Oxford ka biyya Ingilizii agarsiisutti dawoon arbaa qabeenyaan ganaa of keessaa qabu balaa jala jira. Namoonni 10,000 seeran ala keessa qubatanii jiran badii dawoo arbaa baabbileetiif ka'umsaa jedha qorannoon kun. Adamoon seeraan alaa arbaas rakkoo tokkodha. Ragaan saatalaayitii qorattoota Yuunivarsiitii Oxford damee barnootaa ji'oogiraafii fi naannoo akkanumas Born Free Foundation akka agarsiisutti waggoota 11 hanga bara 2017tti jiranitti baay'inni namoota seeran ala dawoo arbaa kana keessa qubatanii 18,000 hanga 50,000 ture. Kana keessaa 32,000 kan ta'an bakkuma arbi keessa socho'utti mana ijaarratanii warra galani. Akka qorattoonni kunneen jedhanitti dawoo arbaa baabbileetiif eegumsi barbaachisu hin godhamu taanaan rakkoon nageenyaa fi hiyyummaa hawaasa naannichaas hin furamu taanaan arbi baabbilee yeroo gabaabaa keessatti dhabamuu danda'a. Dawoon arbaa baabbilee bakka arbi lakkoofsaan baay'ee lafa saavaanaa kaaba baha Afrikaa keessatti argamudha. Dawoowwan bineeyyii bosonaa 6 Itoophiyaa keessatti beekamtiin kennamee fi dawoon itti ijaarame keessaa tokko. Baay'inni uummataa Itoophiyaa keessatti dabalaa dhufuun qubsumaa fi lafa qonnaa barbaacha dawoo fi paarkiiwwan bineeyyii bosonaa keessatti eegaman irratti balaa fidaa akka jiru qorannoon Yuunivarsiitii Oxford kun ni kaasa. Mootummaan Itoophiyaa eegumsa bineeyyii bosonaatiif xiyyeeffannaa kennuu dhiisuu fi walitti bu'iinsi naannawa paarkiiwwanii jiru rakkoo biraa akka ta'e ni kaasa. Dawoo arba baabbilee keessatti amma arbi hafe 250 hin caalu jedha qorannoon kun. For growing impoverished population in search of places to settle and expand. And since the government is ever changing, involvement has been seemingly inexistent in easing pressures of all sorts. Oduu itti aanuun mootummaan Uganda daangaa Democratic Republic Congo qaxxaamuruun garee riphee lolaa ADF Allied Democratic Force kan Congo fi Uganda keessa socho'u haleelaa jiraachuu miidiyaaleen gabaasan. Haleellaa boombii lama kan walakkaa ji'a sadaasaa keessa magaalaa guddoo Uganda Kampala raasuun namoota 4 fixxee 30 madeessiteef ISIS itti gaafatamaa nan fudhadha jedhus mootummaan Museveni finciltoota ADF-tu na haleelee jechuun adamsuu irratti argama. Naannoo kanarraa yeroo dheeraa fi gabaasa dalaguun kan beekamu gaazexeessaan Aljaziiraa immoo garee riphee lolaa Afrikaa kana mo'uun waan hin yaadamnedha jedha. Guyyoo Waariyoo bal'inaan isinitti hima. Pursue the ADF terrorists who are on the run and camping in Congo. Mootummaan Uganda daangaa Kishasha qaxxaamuruun garee riphee loltoota ADF jechuun Allied Democratic Force haleela jiraachuu BBC'n gabaase. Haleella boombii lamta walakka ji'a sadaasaa keessa magaalaa guddoo Uganda Kampala raasuun namoota 30 madeessiteef ISIS itti gaafatamaa jedhullee mootummaa Yoweri Kaguta Museveni finciltoota ADF na haleel jechuun adamsuu irratti argama. The UPDF together with the Congolese army have this morning conducted air and ground strikes targeting ADF terrorists. Biyyoonni lamaan jechuun Ugandaaf Democratic Republic Congoon duul qilleensarraatiif meeshaa gugurdaan Kongo banan jedhaniin garee riphee loltoota kanarra loltoota galaafachuu isaanii dubbi himtuu raayyaa ittisa uummata Ugandaa General Flavian Baiskabo Aljaziiraatti milishooti Jamila Makula of ADF bar 1996 hundeeffamuu lix Ugandaa eegitumaa booda jidduu tanaas gam Congo qaxxaamuruun mootummaa biyyoota lamaanii shororkeessuu irratti argama. Loltooti Ugandaa lakkoofsaan dhuugtaan daangaa Democratic Republic Congo qaxxaamuruun dheed Nobel jedhamu yoo imalan argine turka jedhan hojjettooti dhaabbata biyyoota gamtoomanii gareen duuli yaattuun loltoota lafoo takka jaba hidhatteef meeshaa dhugaan faayamta'u irra kakaa'e. Milishooti jaallowwan ISIS fi Al-Shabaabtuun akka miidhamuun ol miidiyaaleen gabaasan. After suffering heavy losses to the Ugandan military. Operation shifta balleessuu tan qofirratti adon taane hojii baay'ee waliin hojjechuuf karoorfanne jira hajar dubbi himaa mootummaa Kinshasa Patrick Munyaanya garee riphee loltoota tan dhukkarra kaasuuf marsine jira jechuun miidiyaa Paris AFP'ti. Lafti finciltootan keessatti adamsuu jiran lafraasaa boson jiidhaan uwwifamta'u irra kakaa'e. Salphaan riphee loltootan adamsuun hin danda'am haje gaazexeessaan Aljaziiraa Malcolm Webb mootummaan Ugandaa irde
deddeebiin garee tan balleessuuf dhamma'uun lakkin milkaa'e irra gabaa akkeen war faranjoota bar 2017 irra jalqabuun namoota nagaa 1,100 walakka jisadaasa kan keeqoof namoota furjeessuun 16 madeessiti ijoollee irraa saatuun aleella wal fakkaata raawwachuuf hojjechuu jirti jechuun mootummaan biyyattii himaata. A road that has ended with him being charged with crimes against humanity and war crimes at the International Criminal Court. Maatii kiristaana irra bar 1964 dhalachuun amantaa islaamaa ka fudhate hoogganaan garee tana Jaamil Maakulu yookaan David Stevan bar 2015 irra jalqabuun dhiibba mirga namoomaatiin himatame Tanzaaniyaa keessatti eegi qabameen booda murtii akka idil addunyaa ICC dhiyaachuun qoratamuu jira. Hidhamuu hoggana duraanii kan hordofee garee Allied Democratic Force hoogganaa Hajir Musa Seeka Baaluu Kaalleen dhiibba mirga namoomaatiif yakkoot jimlaan nam raachisuuf himatamuu United Nations barbaadamuu jira. Ugaandaaf Congo Allied Democratic Force ISIS Afrikaa keessa wal qoraasuu wal gatuu jiranii jedhan. Jamil Mukulu is the founder of the Allied Democratic Movement. Oduu keenya xumuraatiin tatamseenaa vaayirasii koronaa gosa haaraa Omicron jedhamu hordofee biyyoonni garaagaraa balalii Afrikaa kibbaarraa gara biyya isaaniitti taasifamu ittisaa jiru. Afrikaan kibbaa biyya tatamseenni vaayirasii koronaa gosa haaraa Omicron jedhamu kun bal'inaan keessatti mul'ataa jiru ta'uun walqabate balaliin biyyattiirraa gara Maadriiditti taasifamu dhaabbachuu qaba jette Spain. Daangeffamni kun biyyoota ollaa Afrikaa kibbaa ta'an 5 irraa balalii gara Spainitti taasifamus kan ittisu ta'uun beekameera. Biyyi Spain biyyoota ardii Awurooppaa tatamsa'ina vaayirasii koronaa marsaa duraatiin sadarkaa olaanaan hubaman keessaa tokko wayitaa taatu tatamsa'ina vaayirasii koronaa gosa haaraa kanaan hubaatii mudatu dursitee to'achuuf tarkaanfii fudhatte ta'uutu himama. Spainiin alattis United States, United Kingdom fi biyyoonni Awurooppaa biroon imala Afrikaa kibbaarraa gara biyya isaaniitti taasifamu ugguraa jiru. Afrikaan kibbaa gama isheetiin tarkaanfiin keessan sirrii miti jetti. Karra cufachuurra waloon hojjetanii irra aanuun akka barbaachisus hubachiifteetti. Tatamsa'inni vaayirasii koronaa gosa haaraa Omicron jedhamu kun saffisaa olaanaa kan qabu gosoota vaayirasii koronaa kanaan dura mul'atan hunda kan caalu akka ta'etu himama. Walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota OMN waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Yeroo gaarii isiniif hawwina. Hawaasa Oromoo kutaa Ontario magaalaa Ottawa fi naannoo isii jiraatan mara. Hawaasni Oromoo magaalaa Ottawa jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun muddee 4 waaree booda sa'aatiin 3 PM irraa eegalaniin sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Ottawa fi naannoo isii jiraatu martuun qophii kanarratti akka hirmaattaniif waamichi dhiyaateera. Keessummoonni kabajamoo miseensa boordii OMN Dr. Ahmad Galchuu, Obbo Fallaqee Boggaalee, Director Olana OMN Muhammad Abdosh, Gulala Muummee OMN Dajanee Guutama, Zaak Duube fi keessummoonni biroon sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Ottawa Masonic Center 2140 Walkley Road, Ottawa, Ontario. Kota wajjin taanee haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon hamari'an. OMN utubuun sababal sagalee haa ta'an. OMN ijaa fi gurra uummataa. Koree qindeessituu sagantichaa Ottawa, Ontario, Canada. Hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo fi naannawa ishee jiraattan maraaf hawaasni Oromoo Kaanaadaa magaalaa Torontoo koree qindeessituu deeggarsaa uummataa OMN wajjin ta'uun muddee 2021 waaree booda sa'a tokkorraa jalqabuun sagantaa deeggarsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin eegaa jiru. Deeggarsa miidiyaa uummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kana irratti uummanni Oromoo magaalaa Torontoof naannawa ishee jiraattan martuu affeeramtanii jirtu jedhu koreen qindeessituu sagantichaa.
keessummoonni sagantaa kanarratti argaman daayireektara olaanaa OMN Muhammad Abdosh, gulaalaa muummee OMN Dajanee Guutamaam, Dr. Ahmad Galchuu fi obbo Fallaqee Boggaalaati. Teessoo Liituwaaniyaan House at 1573 Bloor Street West Toronto. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN tumsuun qabsoo uummata bal'aa tumsuudha. koree qindeessituu sagantichaa Toronto, Canada.